Akka mooltan hordoftoota Oromoo Kids Academy irraa barnoota lammummaa kutaa 8ffaa boqonnaa 6 qabannee dhiyaanneerraa boqonnaa 6 irratti walitti bu'iinsa hiikuu fi nagaa ijaaruu ka jedhudha ka ilaallu jechuudha. Akkamittiin walitti bu'iinsa hiikuu dandeenya, akkamiin immoo nagaa buusuu dandeenya ka jedhudha jechuudha. Kana keessatti bal'inaan kan nuti ilaallu jechuudha. Egaa hanga xumuraatti akka nu hordoftan jecha gara ibsa isaatti yogguu darbinu boqonnaan kun bal'inaan wantoonni irratti xiyyeeffatu yoo jiraate nageenyi maalidha ka jedhu, bu'aan nagaa irraa argamu maalidha ka jedhu, akkasumas walitti bu'iinsi maalidha ka jedhu irratti bal'inaan xiyyeeffata jechuudha. Ja'a tuqaa tokko irratti yaadriimee walitti bu'iinsaa fi nageenya ka jedhudha kan nuti arginu. Walitti bu'iinsa jechuun maalidha ka jedhu bal'inaan ni ilaalla jechuudha. Namootni dhuunfaas ta'ee akka gareetti yaada, ilaalchaa fi fedhii wal faallessu qabaachuu danda'u. Fedhii fi ilaalcha kana galmaan gahachuuf walitti bu'iinsi uumamuu danda'a jechuudha. Egaa walitti bu'iinsi jechuun maatii keessa jiraachuu mala, obbolaa gidduu jiraachuu mala, hiriyoota gidduu jiraachuu mala, biyyoota gidduu jiraachuu mala, magaalota gidduu jiraachuu mala, waan xiqqaarraa eegala jechuudha. Kunis akka gareetti yaada, ilaalchaa fi fedhii wal faallessu qabaachuutiin jechuudha. Fedhii wal faallessu lama yoo walitti dhufu maal ta'a? Walitti bu'iinsa ta'a jechuudha. Fedhii fi ilaalcha kana galmaan gahachuuf immoo walitti bu'iinsi ni uumamaa jechuudha. Walitti bu'iinsi jiruu fi jireenya hawaasummaa hunda keessatti uumamuu danda'a jechuudha. Maal keessatti uumamuu danda'a? Jiruu fi jireenya hawaasummaa hunda keessatti walitti bu'iinsi uumamuutii danda'a jennee kaasuutti dandeenya jechuudha bifa salphaa ta'een. Inni adda biraan walitti bu'iinsi kun miidhaa akkuma qabu yeroo tokko tokko carraa adda addaa fidees dhufuu mala jechuudha. Walitti bu'iinsi miidhaa akkuma qabu maal fiduu danda'a? Carraa gaarii ta'e tokkos qabatee dhufuutii mala jechuudha. Fakkeenyaaf namooti wal dhaban lama erga rakkoo isaanii dhuunfaanis ta'e jaarsummaan furatanii booda carraa hariiroo cimaan isaan gidduutti uumamuu fiduu danda'a jechuudha. Biyyootaaf biyyoota gidduu fudhachuu dandeenya, namootaaf namoota gidduu walitti bu'iinsa booda deebi'anii walitti dhufeenya isaan qabaatan baay'ee isa jalqabaarra akka fooyya'e ta'a jechuudha. Barumsa isaaniif ta'e sirnaan hariiroo gaarii uumachuutii danda'u jechuudha. Walitti bu'iinsi yeroon furamuu yoo baate garuu lubbuu fi qabeenya irra gaaga'ama dhaqqabsiisuu danda'a yookiin mancaatii uumuu danda'a jechuudha. Nageenyi haala jiruu fi jireenya keenya keessatti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Nageenyi maal gochuuf barbaachisaadha? Haala jiruu keenya guyyaa guyyaa keessatti hedduu murteessaadha jechuudha. Nageenyi amansiisaan jira kan jedhamu yoo walitti dhufeenyi siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa gaariin kan jiru ta'e yookiin kan jira yoo ta'e qofaadha jechuudha. Nageenyi amansiisaan kan bu'uutii danda'u. Kunis haqummaa, seerrii fi tasgabbiin hawaasa keessa jiraachuun ibsamuu danda'a jechuudha. Kanaaf yaadrimeen nageenyaa waraanni jiraachuu fi jiraachuu dhiisuutii olidha jechuudha. Waraanni jiraachuuf jiraachuu dhiisuutii olidha jechuudha. Siyaas diinagdeen hawaasaa sirnaan kan gaggeeffamu taanaan, hawaasummaan gaariin kan jiraatu taanaan, haqummaa fi seerrii fi tasgabbiin hawaasa keessa kan jiru taanaan nagaan ni jira jennee sirnaan kaasuutti dandeenya jechuudha. Akka suuraa irratti argaa jirru gaa namichi kun lammii Ameerikaa ka ture Martin Luther King yeroo lammii Jarmanii ka ture Martin Luther King kan jennudha jechuudha. Yeroo ergaa nageenyaa dabarsaa turedha jechuudha. Nageenyi yaaddoo fi sodaan dhabamuu qofa osoo hin taane haqni jiraachuu ka eeredha jechuudha Martin Luther King yeroo sanatti. Egaa sababoota walitti bu'iinsaa ilaalla ja'a tuqaa lamarratti. Sababooti walitti bu'iinsaa maal fa'i ka jedhu bal'inaan jalatti ka ilaallu yoo ta'e, walitti bu'iinsi haala itti uumamuu fi namoota keessatti hirmaatan irratti hundaa'uun akaakuu adda addaatti qoodamuu danda'a jechuudha. Namoota fi haala keessatti uumamuu irratti hundaa'ee maal qabaachuu danda'a? Akaakuu adda addaa qabaachuu danda'a jechuudha. Isaanis maal ta'uu danda'u? Walitti bu'iinsa wal hubannoo dhabuu, walitti bu'iinsa fedhii, walitti bu'iinsa garee jennee kaasuutii dandeenya jechuudha. Mee dabareen haa ilaallu isaan kana. Walitti bu'iinsi wal hubannoo dhabuu, walitti bu'iinsi akaakuu kana waanuma xixiqqoo irratti walii galuu dhabuun yookiin jechoota salphaa walitti darbachuun kan uumamudha jechuudha. Kunis walitti bu'iinsa salphaa jedhamee waamama jechuudha. Tarii osoo shaayiif buna dhuganii, osoo hiriyaa waliin daree keessa taa'anii taphatanii walitti bu'iinsi xixiqqoon jechootaan uumaman ni jiru jechuudha. Warreen kana walitti bu'iinsa sasalphaa jennee kaasuutti dandeenya jechuudha. Walitti bu'iinsa fedhii inni jedhu kun immoo walitti bu'iinsi akkanaa garaagarummaa fedhii, yaadaa fi hawwii irraa kan uumamudha jechuudha. Garaagarummaa maaliirraa kan uumamudha? Fedhii, yaadaa fi hawwii waan barbaannu tokkorraa kan uumamudha jechuudha. Fakkeenyaaf ati televezyiiniin tapha ilaaluu barbaadda ta'a. Obboleettiin kee immoo diraamaa ilaaluu feeti.
osoo ta'e garaagarummaan fedhii isin lamaan gidduu jiru kun gara walitti bu'iinsaatti isin fiduu danda'a jechuudha. Yoo kana irratti waliin galle ati tapha ilaaluun barbaada malee jettee tole kan hin jenne yoo ta'e isheen immoo diraamaan ilaala malee jettee tole kan hin jenne yoo ta'e maaltu uumameera? Fedhiin lama jira, garaagarummaa fedhii kana irratti walitti bu'iinsi uumameera jechuudha. Walitti bu'iinsa fedhii jennee kaa'uu dandeenya isa kana. Inni sadaffaan walitti bu'iinsa gareeti. Walitti bu'iinsi akkanaa gareen amantaan biyyaa fi murna adda addaa gidduutti uumamuu danda'a jechuudha. Gareef garee jechuun amantaa isa tokkoo fi amantaa isa tokko gidduutti tarii ka'umsa namaarraan walitti bu'iinsi jiraachuutii mala yookiin immoo walitti bu'iinsa garee akkanaa fi garee akkanaa jedhanii gareetiin wal qoodanii walitti bu'iinsi ka'uutii mala jechuudha. Biyyaa fi biyya gidduuttis akkasumas immoo qaama biyya bulchuu fi qaama mormituu gidduutti walitti bu'iinsi jiraachuutii ni mala jechuudha. Inni kun walitti bu'iinsa garee jennee kaa'uutii dandeenya jechuudha. Kunis hanga meeshaalee waraanaa fayyadamuun wal waraanutti ga'uu danda'a. Lolli akkanaa kunis badiinsa lubbuu fi qabeenyaa baay'ee dhaqqabsiisuutii danda'a jennee eeruutii dandeenya jechuudha. Egaa walitti bu'iinsa garee fakkii isaatiin haala kanaan ilaaluu dandeenya. Asii wal rukkututti jiru haala kanaan kaasuutii dandeenya ilaaluutii dandeenya. Sababoonni mana keessatti walitti bu'iinsa fiduu danda'an maal fa'i jennee kan of gaafannu yoo ta'e mana keessatti wantooti rakkoo fiduu danda'an walitti bu'iinsa mana keessaa sababoota adda addaan uumamuu danda'u jechuudha. Sababoota kanneen keessaa seeraa fi dambii mana barnootaa kabajuu dhabuu fi gahee itti gaafatamummaa ofii sirnaan bahuu dadhabuu irraatii maddu ta'uu danda'a jechuudha. Maal gochuudha inni kun gahee walii adda baasanii beekuu dhabuun akkasumas immoo itti gaafatamummaa ofii sirnaan bahachuu dhabuun akka rakkoon kun uumamu karaa nuuf saaqa yookiin walitti bu'iinsi akka uumamu kan karaa saaqudha jechuudha. Maatii keessattis walitti bu'iinsi akkasii sababoota wal fakkaatuun uumamuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf maatiin kee seera ittiin bulmaata baafatanii qabu yoo ta'e seerri maatiin kee baafatan kun sirrii miti yoo jettee yaaduu dandeessa jechuudha. Seera isaan baafatan kun lakkeettee kan mormitu qabaachuu dandeessa jechuudha. Inni sun ka'umsa walitti bu'iinsaa ta'uutii danda'a jechuudha. Kanarraa ka'uun yaada keetti cichuun seera isaaniin buluu ni didda jechuudha. Kun immoo walitti bu'iinsa maatii keessaaf ka'umsa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ijoolleen qajeeltowwanii fi duudhaalee sirrii maatiin isaanii hordofan kabajuudhaan maatii waliin haala gaariin jiraachuun barbaachisaadha jechuudha. Walitti bu'iinsi hiriyootaa fi obboloota gidduutti uumamuu ni danda'a. Maatii fi hiriyoota gidduutti yeroo uumamu sababoonni isaan obboloota gidduutti walitti bu'iinsi fiduu danda'an muraasi maal fa'i? Qooddannaa yookiin itti fayyadama qabeenyaa ta'uu danda'a. Hiriyaa fi hiriyaa yookiin maatii fi maatii gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu danda'u. Quxisuun hangafaaf abboomamuu dhabuunis immoo isa adda biraadha jechuudha. Inni hangafii kottuu kana raawwadhu kan hojjedhu sana hojjedhu yogguu jedhu inni quxisuun immoo lakkii jedhee toleen jedhu kan jedhu yoo ta'e walitti bu'iinsi uumamuutii ni danda'a. Hangafni fedhii quxisuu eeguu dhabuunis immoo madda walitti bu'iinsaa isa adda biraa ta'uu danda'a yookiin akka adda biraatti kaasuu dandeenya. Wal dorgommii yaadaa fi fedhii. Yaadi inni tokko yaaduu fi ani yaadu fedhii inni tokko qabuu fi ani qabu garaa gara taanaan inni kunis madda walitti bu'iinsa keenyaa ta'uutii mala jennee wantoota kanneen akka madda walitti bu'iinsaatti ka'umsa madda walitti bu'iinsaatti kaasuu dandeenya jechuudha. Egaa kan itti fufnee ilaallu 6.3 irratti walitti bu'iinsa hiikuu ka jedhudha. Walitti bu'iinsa hiikuun maalidha ka jedhu bal'inaan kan ilaallu yoo ta'e walitti bu'iinsa hiikuu jechuun maaldha? Namoonni tokko furmaata walitti bu'iinsaaf kennamu akka yaadamuu fi mo'atamutti ilaalu jechuudha. Rakkoon furamu jedhamanii namooti gidduu galuudhaan rakkoo sana furuudhaaf yogguu yaalanii akka miiranan injifatametti namooti ilaalan yookiin gareen ilaalu ni jiraata jechuudha. Garuu walitti bu'iinsa hiikuuf inni kun akka kufaatitti yookiin immoo akka mo'amutti hin ilaalamu jechuudha. Haa ta'u malee walitti bu'iinsa furuun furmaata garee wal dhaban lamaan gammachiisuu danda'u kennuudha malee tokko mo'uu fi mo'atamuu hin agarsiisu jechuudha. Furmaata waaraa fiduudha malee ati mootettaa ati mo'amtettaa jechuu miti jechuudha. Kanaaf walitti bu'iinsa hiikuu keessatti fedhii garee lamaaniif furmaata kennuun barbaachisaadha jechuudha. Madda wal dhabdee isaanii yookiin madda ka'umsa walitti bu'iinsa isaanii waan ta'e adda baasanii bifa wal qixa ta'een fi bifa madaalawaa ta'een furmaati kan itti kennamu yoo ta'e tokkoyyuu injifataa yookiin injifatamaa hin ta'u jechuudha. Walitti bu'iinsi yeroon furmaata hin arganne garuu hariiroo keenya miidhuu ni danda'a jechuudha. Haala yeroo barbaachisaa ta'etti murtoo hin arganne taanaan miidhaa biraa qaqqabsiisuutii danda'a jechuudha. Miidhaa inni geessisu kana hambisuuf immoo tooftaalee nuti fayyadamnu kanneen walitti bu'iinsa furuun tooftaalee adda addaa fayyadamuun furuun ni barbaachisa jechuudha.
Walitti bu'iinsa furuun yaada ka'umsa wal dhabdee ta'ee furmaata waaraa kaa'uu yookaan walitti bu'iinsi caalu akka hin uumamne taasisuudha jechuudha. Yookaan kana taasifnu ta'e furmaata waaraa uumnee irra jennee yaaduutii dandeenya jechuudha. Kan itti aanee arginu tooftaalee walitti bu'iinsa hiikuudha. Egaa walitti bu'iinsa hiikuu erga jennee tooftaawwan akkamii walitti bu'iinsa hiikuu dandeenya akka jiru immoo asitti ilaalla jechuudha. Walitti bu'iinsa maatii ollaa fi ollaa garee garaagaraa gidduutti uumamuu ni danda'a jechuudha. Maal jennee walitti bu'iinsi maatii gidduutti, obbolaa gidduutti, hiriyoota gidduutti, biyyaaf biyya gidduutti, gareef garee gidduutti uumamuu ni danda'a jechuudha. Dhimma murteessaan garuu walitti bu'iinsa sana miti. Akkamii fi maaliin walitti bu'iinsi sun uumamaa osoo hin taane haala walitti bu'iinsi ittiin hiikamudha jechuudha. Maddi walitti bu'iinsaa hedduu ta'uu danda'a. Walitti bu'iinsa sana akkamiin hiikuu dandeenya yookiin furmaata itti kennuu dandeenya inni jedhu immoo isa murteessaadha jechuudha. Walitti bu'iinsa karaa nagaatiin hiikuuf tooftaalee adda addaatti fayyadamna jechuudha. Walitti bu'iinsaawwan amma eerre kana hiikuudhaaf malawwan hedduu fayyadamuutii dandeenya jechuudha. Tooftaalee walitti bu'iinsa karaa nagaa ittiin furamu keessa isaan ijoon akka asii gaditti ta'anii jiru jechuudha. Tooftaalee nuti walitti bu'iinsa ittiin hiikuu dandeenyu innis ilaaf ilaameedha. Akka jalqabaa irratti ilaaf ilaameedhaan walitti bu'iinsa hiikuu dandeenya. Maanguddummaa yookiin jaarsummaadhaan hiikuu ni dandeenya. Adeemsa falmii mana murtiitiinis immoo rakkoo kana furuu ni dandeenya jechuudha. Mee isaan kana egaa tokko tokkodhaan kan ilaallu yoo ta'e ilaaf ilaameen maayin? Ilaaf ilaamee jechuun adeemsa kallattiin qaamni wal dhabe lamaan waliin mari'achuun walitti bu'iinsa isaanii karaa nagaa ta'een hiikkatanidha jechuudha. Qaamoti lamaan walitti dhufuudhaan wal dhabdee isaanii adda erga baasanii booda furmaata akka itti kennuuf yaalanidha jechuudha. Adeemsa nagaa buusuu kana keessatti qaamni sadaffaan keessa hin seenu yookaan hin hirmaatu jechuudha. Ilaaf ilaameen qaamota walitti bu'an lamaan qofatu ilaaf ilaameen rakkoo isaanii furachuuf yaalaa jechuudha. Araara ilaaf ilaamee keessatti walii galteerra gahuuf jecha qaamotni wal dhaban lamaan fedhii isaanii muraasa ni dhiisu yookiin dabarsanii waliif kennu jechuudha. Inni tokko waan of harkaa qabu, inni tokkos yaada isaa yookiin immoo wanta irratti wal dhabe sana of harkaa qabu gamlachuutii fedhii lachuu isaanii dhiisanii wanta walitti isaan fiduurratti xiyyeeffachuu jechuudha. Ilaaf ilaameen qaamonni lamaan osoo icciitii isaanii nama kamittuu hin himin gara furmaataatti deemuun rakkoo sana furachuu jechuudha. Ilaaf ilaamee yeroo hedduu yoo ilaalle fakkeenya kana haadha warraaf abbaa warraa gidduutti walitti yoo bu'iinsi yoo jiraatu qaama bira osoo hin ga'in ilaaf ilaameedhaan mana isaanii keessatti rakkoo isaanii taa'anii gadi taa'anii mari'achuudhaan yeroon itti furan ni jiraata jechuudha. Obbolaaf obbolaa gidduus ni jira jechuudha. Wanti akkanaa tooftaa kana keessatti ilaalchaa fi ejjennoo keenya yeroo dhiheessinu fedhii namoota biroof bakka kennuu fi yaada qajeelaa qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Yaada koo qofa haa caalu isa kan koo qofa fudhadhu isa kan kee qofa dhiisiin hin ta'u jechuudha. Ilaaf ilaamee keessatti lachanuun keenya yaada wal nu mormisiisu achi dhiifne yaada walitti nu fiduu danda'u irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jechuudha. Kana jechuun gareen lamaanuu fedhii walii eeguu fi yaada qajeelaa yoo qabaatan araarri kun milkaa'aa ta'a jennee yaaduu dandeenya yookiin milkaa'aadha jechuutii dandeenya jechuudha. Isa ilaaf ilaamee jennu kana keessatti inni lammaffaan maanguddummaadha. Maanguddummaan gosa jaarsummaa keessaa tokko ta'ee adeemsa qaamni sadaffaa walaba ta'e qaamota wal dhaban lamaan walitti fiduun araarsudha jechuudha. Isa kana immoo eenyudha akka hojjetu? Inni lolee fi inni lolame gidduu nami maanguddummaa dhufu ni jira jechuudha. Jaarsummaa yookiin maanguddummaa nami dhufu qaamni sadaffaan ni jira jechuudha. Tooftaan kun araara sadarkaa nama dhuunfaa hanga sadarkaa biyyaatti gaggeeffamu murrattis ooluu ni danda'a jechuudha. Nama dhuunfaa gidduutii fi biyyaaf biyya gidduutti illee qaamni sadaffaan kun ni jiraata jechuudha. Maanguddummaa ka jennu kuni adeemsa maanguddummaa keessatti qaamni sadaffaan gartuu kamirraayyuu bilisa ta'uun haala mijeessitoota garee lamaanii ta'anii tajaajilu jechuudha. Maal ta'uun tajaajilu? Haala mijeessitoota garee lachuu ta'uudhaan deeggarsa barbaachisaa qaamota kanneeniif kennuudhaan maanguddummaa isaanii bahatu jechuudha. Kanarraa ka'uun qaamni sadaffaan walaba ta'e kun haala mijeessituu jedhamuun beekama jechuudha. Haala mijeessuun aangoo murtoo kennuu hin qabu jechuudha. Haala mijeessa gamlachuuf haala mijeessa garuu maal gochuu hin danda'u? Murtoo kennuu hin danda'u jechuudha. Ati kana godhi, ati sana godhi jechuu hin danda'u. Garuu lama isaanii yaada isaanii bifa madaalawaa ta'een walitti dhiheessaa jechuudha. Inni sadaffaan jaarsummaadha. Jaarsummaan tooftaa wal dhabdeen ittiin hiikamu ta'ee qaama sadaffaan dhimmicha irraa bilisa ta'e kan gaggeeffamudha jechuudha. Qaama sadaffaa dhimmicha irraa bilisa ta'een kan gaggeeffamudha. Inni kun immoo qaamotni sadaffaan qaamolee wal dhabdiinsa qaban walitti araarsan araarsituu yookiin bakka tokkotti immoo jaarsota jedhamuun beekamu jechuudha. Qaamoti sadaffaan bakka kanatti argaman araarsituu yookiin immoo
jaarsota jedhamuun ni waamamu jechuudha. Adeemsa jaarsummaa keessatti qaamonni wal dhaban lamaan dursanii jaarsa isaanii ta'uu filatu jechuudha. Isa kana keessatti immoo maaltu maanguddummaa irra adda taasisa? Qaamota wal dhabantu jaarsa nama isaaniif ta'u bakka keenya bu'ee walitti nu fiduu danda'a. Isa tokkoof hin loogu, anaaf hin loogu, isaafis hin loogu jedhanii bakka isaan bu'u ofii isaaniitti filatu jechuudha. Jaarsoliin filataman kunis qaamotni wal dhaban lamaan yaada isaanii akka dhiyeeffatan taasisuun akka isaan waliif galan haala aangeessu yookiin haala mijeessu jechuudha. Yeroo kanatti yaada qaamoleen lamaan dhiyeeffatan dhaggeeffachuun murtoo araaraa kennu jechuudha jaarsoliin kun. Maanguddummaa keessatti akkasana miti jechuudha. Jaarsummaa keessatti garuu murtee kennuutii danda'u jechuudha qaamoleen asitti argaman yookiin jaarsoleen kunii jechuudha. Jaarsoleen kunneen yoo qaamotni wal dhaban waliigaltee irra gahuu didan aangoo murtii dirqisiisaa kennuu ni qabu jechuudha. Maanguddummaa irratti haala mijeessu malee murtoon kennan. Jaarsummaa irratti garuu maal kennu? Yaada gamlachuu erga dhaggeeffataniitii booda bifa madaalawaa ta'een ati kana dhiisi ati sana dhiisi jedhanii aangoo murtee kennuu danda'u, murtee dirqisiisaallee kennuu ni danda'u jechuudha. Gabaabumatti jaarsummaan adeemsa jaarsoliin dhimmichi osoo gara seera yookiin mana murtii idileetti hin deemin akka furamuuf dhiibbaa isaan taasisanidha jechuudha. Tooftaan araara sadeen armaan olii adeemsaa fi harkifannaa walitti bu'iinsaa hiikuu karaa mana murtii idileetiin uumamu hambisuuf illee kan gargaaranidha jechuudha. Mana murtiitti seerri deddeebisaa akka turu yoo ta'e isaan kun bifa salphaan yeroo gabaabaa keessatti xumuruutii danda'u jechuudha. Afuraffaarratti adeemsa falmii mana murtiidha kan argannu. Murtoon mana murtii kun murtoo karaa mana murtii idileen kennamu murtoo adeemsa seeraa biyyi tokko qabdu hordofee raawwatamudha jechuudha. Heeraa fi seera biyyattii irratti hundaa'uun adaba kennisiisu walitti fiduufis yoo ta'e adeemsa seeraan kan walitti fidudha jechuudha. Kunis qaamotni wal dhaban lamaan himata isaanii erga dhiyeeffatanii booddee abbaan murtii ragaa isaanii qoratee murtoo kan kennudha jechuudha. Abbaan murtii maal taasisa? Yaada gamlachuutiin himata gamlachuutiin jiru erga ilaalee booda murtoo mataa isaatii kan kennudha jechuudha. Qajeelfama heeraa fi seera dambii ba'ee jiru sanarra dhaabbatu bu'uura godhachuun jechuudha. Adeemsa walitti bu'iinsa furuu kana keessatti odeeffannoon falmii seeraa irratti dhiyaatee fi murtiin kenname galmaa'ee ta'a jechuudha. Adeemsa irratti yaadi odeeffannoo walitti qabame akkasumas murtiin dhiyaatee galmaa'ee ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee murtoon karaa mana murtii idileen kennamu tooftaalee walitti bu'iinsi ittiin hiikaman kanneen biroo caalaa yeroo dheeraa fi humna kan gaafatudha jechuudha. Inni kun nuffisiisaa fi dadhabsiisaa dhallee jechuu dandeenya jechuudha. Yeroo deddeebii hedduu gaafataa, yeroo qorannaa bal'aa gaafataa, nuffisiisaa fi dadhabsiisaadha jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Isa kana kanaaf qaamotni wal dhaban osoo gara mana murtii illee hin deemin dura naannawaa isaaniitti kan argamu adeemsa murtii kennuu idilee kanneen akka waliigalteen araaramuu, maanguddummaa fi jaarsummaan yoo fayyadaman irra baay'ee fooyya'aadha jechuudha. Inni kun hawaasummaa keenya keessattillee baay'ee gaariidha jechuudha. Egaan asirratti bal'inaan kaasneetii jirra jechuudha. Adeemsa falmii mana murtiillee haala kanaan ilaaluutti dandeenya jechuudha. Abbootii murteedha warri kuni abukaatoodha, kuni nama himatamee jirudha. Namooti kun immoo warreen ragaa dhiyeessuufis ta'uu danda'a, sababa adda addaan bakkichatti argaman ta'uu jechuudha. Egaan barattoota wayitii itti aanuti yookiin paartii itti aanu keessatti immoo ijaarsa nageenyaa kan jedhu qabannee dhiyaan har'aaf bal'inaan kan isiniif dhiyeessine asirratti goolabneetti jirra. Torbee gaarii isiniif haa ta'u.